Ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin hundumaaf haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii foonitti hafuuratti jajjabaattu. Inni jajjabeessaa keenya ta'e yeroo hundumaa nagaatti nu eeguuf nagaatti nu jiraachisu. Gooftaan keenya bara baraan ulfina guddaa haa argatu. Ani obboleessa keessan Paaster Daandanaadha. Dubbii sagalee Waaqayyoo isinii qabadhee dhiyaadheera. Macaafa qulqulluu keessaa kanin irratti hundaa'ee ergaa Waaqayyoo laphee korra kaa'ee isiniin ga'u. Macaafa faarfannaa 37 lakkoofsa 25 hanga 29 isa jirudha. Isiniifan dubbisa maqaa Kiristoosiin. Dargaggummaa argeera, dulluma biras ga'eera. Garuu namni qajeelaan otoo gatamoo, ijoolleen isaas waan nyaatan dhabanii otoo kadhatanii, ani takkaa argee hin beeku. Inni yoomiyyuu in arjooma. Illi keessas ijoolleen isaas eebbaaf hin ta'u. Wanta hamaa irraa fagaadhu, wanta gaarii hojjedhu. Waaqayyo waan dhugaa ta'e in jaallata. Warra isaaf kennanis of kennanis hin gatu. Isaan bara baraan hin eegamu. Ijoolleen jallootaa immoo lafarraa hin balleeffamu. Warri qajeelonni biyya hin qabatu. Yeroo hundumaafis keessa hin jiraatu jedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoodhaan hin kadhanna. Yaa abbaa keenyaa, abbaa bara baraa, abdii bara baraa, hirkoo dhugaa, michuu dhugaa, si galateeffannaa, si ulfeessinaa, maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ulfinni guddaan, galanni, kabajni bara baraan si qofaaf haa ta'u. Kan akka kee eessallee hin jiru. Ati arjaa, ati michuu, ati hirkoo, ati da'oodha. Eenyu nuus hin fakkeessinu. Adda ati, adda. Gaarummaan kee adda, arjummaan kee adda, tolli kee adda, jaalalli kee adda. Kan kee hundumtuu adda. Galanni siif haa ta'u. Kabajami. Waaqa keenya waan taateef, abbaa keenya waan taateef, uumaa keenya waan taateef ulfaadhu. Eegumsa guyyaa guyyaatti nuuf gootuuf, tola yeroo yerootti nuuf toltuuf gaarummaa keef galatoome. Yaa Waaqayyoo, yeroo kana keessa immoo dubbii sagalee kee barachuudhaaf, anis barsiisuudhaaf Gooftaa koo kunoo fuula keetti dhiyaadheera. Bakka garaagaraa taa'anii bilbila isaanii banatanii warra dhaggeeffatanis barsiisuudhaaf dhiyaadheen jira. Ana isa barsiisu Waaqayyo ijoollee kee warra barumsa kaa dhaga'anis gargaaruun jaalala kee haa ta'u. Hafuura qulqulluunaan dabartee dubbii jireenyaa sagalee dhugaa obboloota koo barsiisuudhaan qajeelummaatti isaan guddisuun jaalala kee naaf haa ta'u. Kana waan gootuuf ulfaadhu. Humni amminaa, ergamaan dukkanaa humna keetiin kan rukutame haa ta'u. Maqaa Yesuusiin ameen. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Hallelujaa. Asirratti namni Waaqayyoo Daawit bara jireenya isaa keessatti, bara jiraatee darbe keessatti gaarummaa Waaqayyoo, arjummaa Waaqayyoo, tola Waaqayyoo fi bu'aa nama qajeelummaatti jiraatee dugda duubatti deebi'ee yeroo inni xiinxalu argina. Riisarchii guddaa tokko, riisarchii dinqisiisaa tokko hojjeteetu nuuf dhiyeessa. Riisarchii kana kan inni hojjete tokko jireenya isaa jiraatee darbe, daa'imummaa isaatii kaasee guyyaa dhalatee kaasee bara Waaqayyootti qabamee jiraate dugda duubatti deebi'ee yaaduudhaan bara ijoollummaa isaa, dargaggummaa isaa, bara ga'eessummaa isaa hundumaa dugda duubatti deebi'ee xiinxaluudhaanidha jireenya isaa irratti kan hojjete. Lammaffaa irratti immoo namoota qajeelummaatti jiraatan, namoota qajeeloo ta'an, namoota Waaqayyoo, ijoollee Waaqayyoo isaaniin bara qajeelummaan jiraatan keessatti eebba argatanii, jireenya jiraatanii, wanta isaaniif ta'e hundumaa deebi'ee xiinxaluudhaan jireenya ofii akkasumas kan namoota Waaqayyoo gara biraa irratti riisarchii yookaan qorannoo gaggeessee bu'aa qorannoo isaatii argannoo isaa bara dulluma isaatti galgala isaa keessa walitti qabee cuunfee yeroo pireezidantii nuuf godhu yookaan yeroo nuuf dhiyeessu argina kutaa kanarratti. Akkana jedheetu gabaasa nuuf godha. Dargaggummaa argeera, dulluma biras gaheera jedha. Hallelujaa. Ilaala, jireenya isaa sakaleessaa, bu'aa ba'ii jiruuf jireenya isaa sakaleessaa, bara Waaqayyootti qabamee jiraate, bara qajeelummaatti jiraate fi bara namoonni qajeelummaatti jiraatan hundumaa ilaalee fi bu'aa isaa ol baasee gadi buusee ilaalee herregee nuuf dhiyeessa jechuudha. Dargaggummaa argeera, dulluma biras ga'eera. Garuu namni qajeelan otoo gatamuu, ijoolleen isaas waan nyaatan dhabanii otoo kadhatanii, ani takkaa argee hin beeku. Inni yoomiyyuu in arjooma. Eenyu? Namni qajeelan. Illi keessas ijoolleen isaas eebbaaf hin ta'u. Wanta hamaa irraa fagaadhu,
wanta gaarii hojjedhu. Waaqayyoon waan dhugaa ta'e hin jaallata. Warra isaaf of kennanis hin gatu. Isaan bara baraan in eegamu. Ijoolleen jal'ootaa immoo lafarraa hin balleeffamu. Warri qajeelonni biyya hin qabatu. Yeroo hundumaas keessa hin jiraatu. Egaa asirratti yeroo waa'ee qajeelotaa qoratutti gamuma kanaan immoo faallaa qajeelaa isa ta'e faallaa qajeelotaa kan ta'e waa'ee jireenya jal'ootaas immoo qorateetu kan ilaalu. Qajeelonni akkuma isaan eebbifamani, qajeelonni akkuma isaan milkaa'ani, jalloonni immoo akka isaan balleeffaman, jalloonni akka isaan miidhamanis immoo wal bukkee qabeetu nutti agarsiisa. Mata duree akkas jedhu irratti daqiiqaa muraasa keessatti dubbii sagalee waaqayyoo isin barsiisa. Qajeelummaan jiraachuu yookaan qajeelaa ta'uu. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Qajeelummaadhaan jiraachuu. Qajeelummaa jechuun maal jechuudha? Qajeelummaa karaa lamaan ilaallaa. Inni tokko qajeelummaan qixa fayyinaatiin yookaan qixa amantiitiin kan ilaallu ta'a jechuudha. Qajeelummaa qixa amantii yookaan qixa fayyinaa wajjin wal qabatu, fayyinaaf nama qopheessu, qajeelummaa fayyina namaaf agarsiisu yoo ilaalle isa kana namarraa argachuu hin dandeenyu. Namni kamiyyuu qajeelaa ta'e fayyuu hin danda'u. Namni kamiyyuu qajeelaa ta'e qajeelummaa isaatiin mootummaa waaqayyoo dhaaluu jireenya bara baraa argachuu hin danda'u. Qajeelummaa ofii isaatiitiin. Sababni isaa namni hundumtuu cubbuu hojjeteera, waaqayyoos yakkeera, cubbuuttis kufeera. Addaamii kaasee namni jiru martinuyyuu cubbuudhaan laaqamee waan jiruuf qajeelummaa mataa isaatii hin qabu. Ani qajeeladha nan jedha yoo ta'e, yoo qajeelummaadhaan jireenya argachuudhaaf kan shaakalu yoo ta'e waan gaarii tokko hojjechuu danda'a, garuu waan gaarii hunda hojjechuu hin danda'u. Akka seera Museetti namni tokko seera keessaa seera xixiqqoo yoo cabse, fakkeenyaaf seera gurguddaa xixiqqaa jedhamutu jira. Seerri gurguddoon yookaan seera kurnan abboommiiwwan kurnan jira. Kana malees immoo seerowwan garaagaraa jira. Gara seera 623 oltu jira jedhameeti kan yaadamu. Seerota kana keessaa hin hawwiin kan jedhu yoo irra darbee namni sun kufeera jechuudha. Kufeera jechuudha. Namni immoo nama ta'ee seera hundumaa eeguu danda'u waan hin jirreef hojii gaarii hojjetee qajeelummaadhaaf isa kaadhimsiisu yookaan jireenya akka argatu isa godhu waan hin jirreef namni hundumtuyyuu kufeera jechuudha. Kanaaf jireenya bara baraa argachuudhaaf fayyuudhaaf namni ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoositti amanuun dirqama itti ta'a jechuudha. Qajeelummaa isa kana qabaachuudhaaf kan danda'u du'aa ka'uu Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan qajeelummaa argachuudha. Kanaaf nuti warri amanne warri kan Kiristoos taane sababa du'aa ka'uu Kiristoositti amanneef nuti qajeelota taaneerra. Qajeelummaan keenyas qajeelummaa Kiristoostu nu lakkaa. Kiristoos fannoo irratti cubbuu keenyaaf abaarsa keenya gara ofiitti fudhatee ofii isaatii baatee qajeelummaa isaa immoo nuuf kenneera. Nuti karaa Kiristoosiin qajeelota taaneerra. Kun barumsa bal'aadha. Barumsa amantii cimsannaa yookaan duukaa bu'ummaa keessatti barattaniitu ta'a. Yoo jaalala waaqayyoo ta'e barumsa kana wajjin wal qabatu barumsa bal'aa waan qabuuf gara fuulduraatti toora kamirratti akkan barsiisu yoo beekuudhaa baadhillee argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf qajeelummaa karaa fayyinaatiin jireenya bara bara argachuu wajjin wal qabatudha. Inni karaa du'aa ka'uu Kiristoos Yesuusiin wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Isatti amanuudhaan kan dhufudha. Inni lammaffaan qajeelummaa jiruuf jireenyaati. Anamma baay'ee irratti kan hin xiyyeeffadhu qajeelummaan jiraachuu kan hin jedhu adeemsa jiruuf jireenyaa keessatti qajeelummaan jiraachuu isa jedhu irratti. Inni kun erga ijoollee waaqayyoo taane hafuura waaqayyoo erga fudhanne qajeelfama jireenyaa isa ta'e sagalee waaqayyoo erga arganne erga nuuf laatame nuti marti akka yaada fi akeeka waaqayyootti qajeelummaa fi gaarummaatti jiraachuu irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Akka ijoollee waaqayyooti. Nuti amma karaa Kiristoosiin qajeelota taanerraa garuu adeemsa jiruuf jireenya jiraannu keessatti sagaleen jireenyaa nuuf kennameera. Qajeelfamni jireenyaa nuuf kennameera. Kanaaf jireenya qajeelummaa qabu, jireenya qajeelaa, jireenya waaqayyootti tolu, jireenya namatti tolu, jireenya fakkeenyummaa gaarii qabu, jireenya waaqayyoof ulfina kennisiisuu danda'u. Akkasii jiraachuu kan jedhu. Qajeelummaan jiraachuu jechuun biyya lafaa kanarra namni amma jirrutti wanti lama wal bukkee deemuun dirqama. Qajeelummaa fi jallinni, gaarummaa fi hamminni. Wanti qajeelaa, wanti sirrii ta'e, wanti sirrii hin taane wal bukkee deema jechuudha. Kanaaf wanti sirrii hin taane faallaa qajeelummaa kan ta'e hamminni cubbuu hojjechuun, nama jibbuun, namarratti hamaa yaaduun, soba dubbachuun, hatuun, akkasumas namoota gowwoomsuun, amanamummaa dhabuun, xuraa'ummaa keessa deddeebi'uu, ejja
keessa seenuu wantoota xuraawoo ta'an hojii fooniif kan biyya lafaa ta'an hedduutu jiru jechuudha. Qajeelummaan immoo ijoollee waaqayyooti waan gaarii yaaduu akka yaada fakeeka waaqayyootti deddeebuu waaqayyoon sodaachuu waaqayyoon kabajuu waaqayyoofis namaafis amanamuu dhugaa dubbachuu hamminaaf jallina kamirraayyuu fagaachuu fakkeenyummaa gaarii namaaf ta'uu sodaa waaqayyoo keessa deddeebi'uu cubbuu irraa fagaachuu xuraa'ummaa irraa fagaachuu waaqayyoon yeroo hundumaa kabajaa waaqeffannaa dhugaaf hafuura irratti hundaa'e waaqayyoof dhiyeessuudhaan deddeebuu waaqayyoon tajaajiluu namaa waan gaarii yaaduu garaa dhiifamaa qabaachuu garaa jaalalaa qabaachuu hammina namarratti gochuuf namarratti lakkaa'uu dhiisuu akka ijoollee waaqayyootti akka nama fayyeetti akka nama qajeelaa ta'etti akka nama cubbuu fi yaada biyya lafaarra birmaduu beesa ba'etti jireenya qulqullummaa qabu jireenya qajeelummaa qabu jiraachuu kan jedhutti kan fudhatamuudha. Inni aan irratti xiyyeeffadhu qajeelummaan jiraachuu kan jedhu kanneen kanarratti kanneen lamman kanarratti kan xiyyeeffatu kanneen kana gochuu hin dandeenya nuti jireenya bara baraa argachuu qajeelummaa jireenya bara baraatti nu qopheessu ofii keenyan hojii keenyan kan argannu yoo hin taane illee kana kan argannu karaa amantiitiin yoo ta'e illee isa lammaffaa adeemsa jiruuf jireenya irratti amma biyya lafaarra jiraannutti qajeelummaatti jiraachuu hin dandeenya. Hammina irraa fagaannee xuraa'ummaa irraa fagaannee jiraachuu dandeenya. Kanas kan nu dandeessu dubbiin sagalee waaqayyoo harka keenya jira. Hafuurri nu gargaaru hafuurri waaqayyoo nu jiraatas harka keenya keessa jira. Hafuura waaqayyootti hirkannee yoo gara kuteeyyii taane kutatoo yoo taane qajeelummaatti jiraachuu hin dandeenya. Gooftaaf galanni haa ta'u. Kanaaf qajeelummaatti jiraachuudhaaf waamamnes waliin dhoofnee somnee hataa moraa ejjaa xuraa'ummaan burcaa akka jiraannu otoo hin taane qajeelummaatti akka jiraannu qajeeloo taane akka jiraannu akka ijoollee ifaatti akka ijoollee waaqayyootti akka warra yaadaaf akeeka waaqayyootiif adda baafameetti akka jiraannu waamamne galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanatti jiraachuun immoo bu'aa guddaa qaba. Qajeelummaatti jiraachuunis faayidaa guddaa qaba. Faayidaan isaas numa mataa keenyaaf. Namni qajeelan yookaan namni qajeelummaatti jiraatu maal argata maal fayyadama kan jedhu kutaadhuma nama isiniif dubbisarraa qabxii afuriin sitti agarsiisa. Qajeelummaatti jiraachuun bu'aan isaa maali? Yoo qajeelummaatti jiraanne yoo qajeelaa taane maal arganna? Inni jalqabaan namni qajeelaan hin gatamu. Namni qajeelummaatti jiraatu maaliin ta'u hin gatamu. Lakkoofsa 25 fi 28 irratti arganna. Yaada kana akkas jedha. Dargaggummaa argeera dulluma biras ga'eera garuu namni qajeelan otuu gatamu argeen beeku jedha. Namni qajeelan matumaa hin gatamu. Namni qajeelan matumaa hin kufu. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Bara warri kan gataman barri gatee namni gatee waaqni haalli gatee bira darbu nama qajeelaa kan gatee bira darbu hin jiru. Qajeelummaatti jiraattee tataanan hin gatamtu. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Bara rakkisaa keessatti hin gatamtu. Biyya rakkisaa keessatti hin gatamtu. Haala rakkisaa keessatti hin gatamtu. Ati dhiifamtee hin dabarfattu. Ijji waaqayyoo sirra hin darbu. Yaadni waaqayyoo sirra hin darbu. Harka waaqayyootu si dhiyaa. Gargaarsa waaqayyootu siif dhufa. Milkaa'ina argatta. Gara caalutti darbita malee hin dhiifamtu, hin gatamtu, hin irraanfatamtu. Qorannoo Daawit keessa argannoon guddaan egaa namni waaqayyoo namni qajeelan akka hin gatamnedha. Akka hin gatamne hin barbaaddaa? Qajeelummaatti jiraadhu. Qajeelummaatti hin jiraatta yoo taate hin gatamtu bara kee guutuu. Galanni guddaa waaqayyoof haa ta'u. Qooda gatamuu, barbaadamuu, kabajamuu, ulfina argachuu, jaallatamuutu siif ta'a. Kanaaf qajeelummaatti jiraadhu. Bu'aan qajeelummaatti jiraachuu gatamuu dhiisuu siif ta'a. Barbaadamuu siif ta'a. Kabajamuu siif ta'a. Galanni guddaa waaqayyoof haa ta'u. Inni lammaffaanii namni qajeelan yookaan namni qajeelummaatti jiraatu jiruu irraa hafaa qabaata yookaan homtuu ittiin hir'atu. Namni qajeelummaatti jiraatu jiruu irraa hafaa qabaata. Nama qajeelummaatti jiraatutti homtuu hin hir'atu. Lakkoofsuma 25 isiniif dubbiseerra akkas jedha. Dargaggummaa argeera dulluma biras ga'eera garuu namni qajeelan otuu gatamuu itti fufee ijoolleen isaas waan nyaatan dhabanii otuu kadhatanuu ani takkaa argee hin beeku. Inni yoomiyyuu in arjoomaa in liqeessas ijoolleen isaas eebbaaf hin ta'u jedha. Lakkoofsa 25 fi 26 irratti. Ilaa homtuu ittiin hir'atu. Eebban guutama nama eebbaata namni kumtu namni qajeelummaatti jiraatu. Ijoolleen isaa waan nyaatan dhabanii otuu kadhatanuu jedha. Ani takkaa argee hin beeku. Inni yoomiyyuu in arjooma in liqeessas ijoolleen isaas eebbaaf hin ta'u. Jireenyi isaa jireenya irraa hafaa ta'a. Gadadummaatti hin jiraatu. Eebbaaf ta'a. Galanni guddaa waaqayyoof haa ta'u. Dhugaatti
jireenya eebbaan guute, jireenya wanna gaariin guute jiraachuu fi qabaachuu feetu qajeelummaatti jiraadhaa. Qajeelummaatti jiraachuun eebba namaaf fida. Qajeelummaatti jiraachuun hirraa hafaa nama taasisa. Qajeelummaatti jiraachuun gadadummaa namarraa kaasa. Qajeelummaatti jiraachuun gara maasii bal'aatti nama baasa. Namni qajeelummaatti jiraatu jedha. Homaa rakkatee iyyuu takka argee hin beeku. Haaleluyya. Kana jechuun wanti hundumtuu guutee turraa hafaa, birrii baay'ee akkaawuntiidhaa qabaataa, yookaan saawwan sangoota loon baay'ee hora isa jedhu qofatti kan hiikkatu miti. Namni irraa hafaa kan ta'u yookaan namni eebba argate kan nuti jennu tokko wanna ijaan mul'atu waan harkaan qaqqabatamu badhaadhummaa baay'ee kallattiidhaan yoo argatedha. Lammaffaa irratti immoo tarii badhaadhummaan ijaan mul'atu baay'een hin jiru, garuu hirdhinni mana isaa keessa hin jiru. Tokko lama jedhee wanti lakkaawwatu baay'een hin jiru. Karaa biraatiin immoo hir'innis mana isaa keessa hin jiru. Karaa ayyaana waaqayyootiin, karaa dhiyeessii hafuura qulqulluutiin qaawwi jiruuf jireenya isaatii yeroo hundumaayyuu hin duuda. Beelli mana isaa keessa hin jiru. Otuma coomni baay'een hin jiraatiin quufaa ta'a jechuudha. Otuma birri baay'ee hin qabaatiin kan isaa barbaachisuun guutuu ta'a jechuudha. Argamuu waaqayyootiin, dhiyeessii hafuura qulqulluutiin kan isa barbaachisu hundumaan guutuu ta'a. Gadadummaa, kisaarummaan, rakkinni jireenyaaf mana isaarra hin ga'u waan ta'eef waaqayyootu eegaa isaati waan ta'eef yoo rakkinni ga'e immoo ayyaana rakkina sana sirraa irraanfachiisu. Ayyaana qaawwa isaa kana humnaan fudhatee humnaan guutamee waan jiruuf qaawwi jireenya isaatii bahee mul'atu jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Yeroo tokko nuti badhaadhummaa eebba karaa tokko qofaan ilaalla. Wanna ijaan mul'atu qofa irratti yookaan kiisii keenya, akkaawuntii keenya, mana keenya fi maasii keenya ilaallitu akka nama homaa hin qabneef rakkataatti of ilaalla. Dhugaatti badhaadhummaan hafuuraa sanarraa kan darbedha. Amma yeroo tokko namni biliyoonaan birrii lakkaa'amu akkasumas maateeriyaal hedduu qabaatee nagaa hin qabu, boqonnaa hin qabu, waan qabutti boqatee aara galfatee jiraachuu hin danda'u. Nyaachuullee hin danda'u sababa dhukkuba garaa garaatiin nyaannillee akka hin eeyyamamneef waan barbaade filata. Karaa dheeraa deemuu kan hin dandeenye, taa'uu yeroo sababa dhukkuba garaa garaa yeroo dheeraa taa'uu kan hin dandeenye, yeroo dheeraa dhaabbachuu kan hin dandeenye, lafa garaa isaatii deemuu kan hin dandeenye hedduutu jira. Garuu qabaachuu qaba. Haa ta'u malee waan baay'ee qabaattee garuu aara galfiidhaan itti jiraachuu dhabuu fi harka duwwaa jiraattee nagaadhaan, boqonnaadhaan, aara galfiidhaan gammachuutti jiraachuu waliin qabatu. Walis hin fakkaatu, walis hin gitu. Yeroo tokko eeyyoo badhaadhummaa isaas irratti dhangalaasa karaa mul'atuun. Waan hundumaa waan namni qabaatu hundumaa akka qabaattu si godha. Yeroo tokko immoo waaqayyo gooftaan machaa wanta ijaan mul'atu baay'eesaa yoo hin qabaannellee warra badhaadhummaa ijaan mul'atu qaban caalatti nagaatti gammachuutti si jiraachisa. Hafuura isaa sii kennee, nagaa sii kennee, gammachuu sii kennee. Qaawwi jiruuf jireenya kee akka mul'anneef duuchee irraa hafaa akka jiraattu gochuu danda'a. Ilaalaa waan baay'ee qabaatanii boqonnaaf nagaa dhabuurra homaayyuu waan ijaan mul'atu dhabanii jireenya gammachuu, jireenya boqonnaa jiraachuun waan caaludha. Garuu yoo homaa hin qabdu ta'ellee wanta lakkaawwattu hedduullee hin qabaannellee nama waaqayyoo taatee qajeelummaan jiraattee hin beeloftu. Kana yeroon jedhu ekstiraa isa ta'e wanna irraa hafaa yoo qabaachuu baattellee wanna barbaachisaa ta'e kan siif ta'u waaqayyo si dhoowwatu. Atumti qajeelummaan jiraadhu. Atumti shakkii keessa, mamii keessa, olii gadi fiiguu keessa, sodaa keessa, bir'annaa keessa bayti waaqayyo irratti of gati. Hojii hojjechuun gaarii akka ta'etti namana. Hojii hojjechuun akkuma jirutti ta'ee otoo jiru sababa qajeelummaan jiraachuuf immoo wanti nuti addatti argannu jira. Waaqayyo jalloota sababa jallina isaaniitiif wanti kennu akkuma jiru qajeelotaaf sababa qajeelummaa isaaniitiif wanti waaqayyo gooftaan kennu jira. Boonasiin kennu jira. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Qajeelummaatti jiraattee hin gadadummaatti hin jiraattu. Qajeelummaatti jiraattee rakkattuu hin taatu. Kadhattuu hin taatu. Mee qajeelummaatti jiraattu. Atumti jireenya qajeelummaa shaakal. Atumti jireenya waaqayyoon kabaju. Jireenya waaqayyootti tolu. Jireenya waaqayyoon ulfeessu. Jireenya namoota kaaniif fakkeenya gaarii ta'u. Jiraachuu jalqabe waaqayyo gadi sin taasisu. Kan biyya lafaarree sirratti dhangalaasa. Badhaadhummaa biyya lafaarree sirratti dhangalaasa. Inni eebbifamta. Namni qajeelaan homtuutti hin hir'atu. Kan eebbaata. Egaa ijoolleen qajeelotaa hin beelaan jedha. Ilaalaa. Ani mataa kootti dhuga baatudha. Qajeelummaan bara jiraadhe keessatti, waaqayyo baran jiraadhe keessatti, waaqayyo of kennee hojii mana isaatti baran bobba'e keessatti dhugaatti homtuu natti hir'atee argee hin beeku. Birrii baay'ee akkaawuntii korraa qabaachuu hin baadde. Daldalee birrii baay'ee fiduu hin baadde. Isuma dhugaatti
wantoota namoonni biyya lafaa qaban baay'eesaa ijaan karaa mul'atu yoon qabaachuu baadhe dhugaatti jireenya namoota hin qabu jedhan caalatti jireenya gammachuu jireenya boqonnaa jiraadheen beekan jiraatan jiras maatiin koos ijoollee waaqayyo naa kennes gammachuutti jiru anis guyyaa gaafa tokko jireenya duubatti deebi'aa jiraadheen beeku kunis sababa waaqayyooti dhiyeessin hafuura waaqayyoo karaa hin beekamne baay'een isaanii waan lakkaa'amuun qabu garuu jireenya hin qaban ani garuu kan isin dhibu nagaan bahin gal nan deema yoon jedhe lamaan barbaade deemuu danda'a yeroo tokko magaalaa Finfinnee keessa luka kootiin hin deema natti tolee gammadaa faarfataa kadhataan karaa dheeraa deemuu danda'a namoonni garuu 2 daqiiqaa 3 4 deemuu hin dandeenye jiru garuu waan baay'ee qabu jedhamanii kan yaadaman halkan hirriba gaarii rafa gaafanni hojiidhaaf xiyyeeffannoo kenneen alatti waanuma nyaadhetu naaf sima waan barbaade wanna yaada akeeka waaqayyo keessaa nama hin baafne wanna qajeelaa kamiyyoo nyaadhe naaf sifa'a wanti nuffadhu hundumtuu narraa bareeda hamma namni baay'een natti inaafutti ammuman bariitu isaa yookaan guyyaa 2 yookaan guyyaa 3 nama argu namni yeroo baay'ee komentii naqe sitti bareedeera akkana taatetta ilaalee yookaan waa'ee uffannaa kooti waa'ee koo ta'e tokko fuula koo ilaaleetu komentii naa kenna kan isin dhibu kun sababa argamuu waaqayyootiin kan dhufeedha kun eebba fi badhaasa waaqayyooti eebba waaqayyo karaa tokko qofaan ilaaluun nurra hin jiraatu ijoollee waaqayyo kanaaf qajeelummaatti yoo jiraattanii jireenya irraa afaan qabaattu homtuu isinitti hin hir'atu kan isin barbaachisu isiniif guuta gooftaaf galanni haa ta'u kanas immoo wanna harkaan qaqqabatamuuf ijaan mul'aturra kan darbeedha waan barbaachisaa ta'een guutamuu jechuun inni sadaffaan namni qajeelummaan jiraatu yookaan bu'aan qajeelummaatti jiraachuu bara baraan eegumsaadha namni qajeelummaatti jiraatu bara baraan hin eegama lakkoofsa 28 irratti bara baraanis hin eegama jedha qajeelummaatti yoo jiraatte abbumti argisitti hin taphatu tikseektu waaqayyoodha eegaa keetu waaqayyoodha oolchaa keetu waaqayyoodha of galchaa keetu waaqayyoodha kanaaf Daawitii fi Saa'ol jidduu lola guddaatu ture Daawit koo kana kan gaaf dubbatu jireenya isaa irraa ka'eeti Daawit bara isaa guutuu qajeelummaatti sodaa waaqayyootti kan jiraate nama inaaffaa qabudha Saa'ol garuu abbaa garaatii nama aangoo barbaadudha nama yeroo yaada waaqayyo cabsu ture egaa sababa waaqayyo Daawitii wajjin ta'eef Daawit irratti naaffee yeroo baay'ee eeboo Daawititti darbateera eeboon Daawit irraa fagaatee miti eeboon Daawitiin kan dhabe otuma Daawit bukkeessaa jiru eeboo Daawititti darbateera garuu eeboon sun Daawititti hin taane girgiddaatti nam'aa ture kunis maal yoo jettanii Saa'oltu alaamaa hin beekne akkaataa darbannaa Saa'oltu sirrii miti waan ta'eef otoo hin taane eegumsa waaqayyootu Daawitiin oolchaa ture yeroo baay'ee adamsaa ture qobaasaa adamsaa ture loltoota isaa irratti bobbaasee adamsaa ture karaalee garaagaraatti adamsaa ture waaqayyo garuu Daawitiin oolchaa ture waaqayyo garuu Daawitiin eegaa ture kaleessa yeroo daa'imummaa isaatii yeroo oolota abbaa isaatii eegu yeroo leenci dhufee amaaqatni dhufee oolota nyaachuudhaaf harkaan qabee ammalee irraa hittisutti amma tatarsaasee achi gatutti kan isa geessise leenci sun humna dhabee amaaqatni sun humna ittiin Daawitiin nyaatu dhabee miti humni Daawitii humna leencota sanaa caalee miti humna amaaqata sanaa caalee miti humna bineensa sanaa caalee miti eegumsa waaqayyooti Daawit irra ture yoo qajeelummaatti waaqayyoof kennamtee jiraatte eegumsa waaqayyooti sirra ta'a bara namni baay'een du'u keessatti jireenya jiraata lafa balaan jirutti nagaadhaan jiraatta lafa gaddi jirutti gammachuun jiraatta lafa kisaarummaatti bu'aa baay'ee argatta eegumsi waaqayyoo sirra ta'a abbumti arge akka barbaadetti harka isaa sirratti hin diriirsu abbumti arge akka barbaadetti sin taphatu abbumti arge akka barbaadetti waan barbaade sirratti hojjechuu hin danda'u eegumsi waaqayyoo harki waaqayyoo gargaarsi waaqayyoo si oolchaa si of galchaa galanni guddaa waaqayyoof haa ta'u bara baraan ni eegama bara tokko eegamtee bara tokko dhiifamta miti bara baraan eegamta si eega waaqayyo ergamoota isaa ramadee ayyaana isaatiin nagaatti gammachuutti si eega jechuudha galanni waaqayyoof haa ta'u inni arfaffaanii biyya ni qabata yeroo hundumaas keessa hin jiraata lakkoofsa 29 irratti qajeelonni lafa hin qabatu biyya hin qabatu yeroo hundumaas keessa hin jiraatu lafa qabatta iddoon eebbaa iddoon nagaa iddoon gammachuu kan keeti dhaala argatta waaqayyo abbaa biyyaa si godha waaqayyo dhaala si dhaalchisa waan si dhaalchisu qaba
Haaleluyyaa. Galanni Waaqayyoof dhaloota sii kenna, lafa sii kenna, biyya sii kenna, bara sii kenna Waaqayyo. Qajeelummaatti yoo jiraatti dhaaltuu taata. Wanna dhaalte sanas, wanna qabatte sanas itti jiraatta. Namaaf dhaalta miti, namaaf qabatta miti. Qabeenyi sun qabeenya kee ta'a, qabeenya kee dhaabbataa ta'a. Kanatti itti boqattu, kanatti aaratti galfattu siif ta'a. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Yoo qajeelummaatti jiraatte abbaa biyyaa taata. Waaqa abbaa dhalootaa taata. Waaqayyo dhaloota sii kenna. Waaqayyo dhaloota sii kenna. Waaqayyo si dhaalchisa. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Biyya hin qabata. Yeroo hundumaas nagaan keessan jiraata jira. Namni qajeelummaatti jiraatu qabeessa ta'a. Qabeessa ta'a. Qaawwisaa hundumtuu harka Waaqayyootiin duudaf. Kottaa ijoollee Waaqayyoo. Kan waamamnes qajeelummaatti akka jiraannuuf. Qajeelummaan haa jiraannu. Waaqayyoon sodaataa, Waaqayyoon kabajaa, Waaqayyoon ulfeessaa, jallinarraa, hamminarraa, cubbuu kamirraayyuu fagaannee akka Waaqayyootti tolutti, akka namoota kaaniif eebbaa fi fakkeenya gaarii ta'utti jireenya qajeelummaa jiraannu. Bu'aa qajeelummaa hin arganna gaafa sana. Yoo qajeelummaatti jiraan bu'aan qajeelummaa baay'eedha. Kana nama dubbadhe irra kan caalu lakkaa'amee kan hin dhumnedha. Ani luqqisii nama isiniif dubbise irratti hundaa'etanii barumsa kana kan isiniin ga'e. Bu'aan qajeelummaa warra Waaqayyo kennamanii jiraatan qajeelummaatti jiran Waaqayyo wanti inni godhu wanta hedduu wanta baay'eetu jira. Kan argachuuf qajeelummaatti jiraannu haa murteeffannu. Qajeelummaatti jiraachuun gatii nama kaffalchiisuu danda'a. Ciniinnachuu nama gaafata. Ciniinnadhaa Waaqayyoof jiraadhaa. Gara lameen ta'inaa, gara naaf garas hin ta'inaa. Erga kan Waaqayyoo taatanii Waaqayyoodhumaaf jiraadhaa darbaa. Waaqayyo sinaa gargaaru. Ameen. Gooftaa galanni guddaan siif haa ta'u. Waan nutti dubbattee waan nu barsiisteef ulfaadhu. Egaa obboloonni koo akkuma dubbii sagalee kee kanatti qajeelummaatti jiraatanii akka darbanatti gargaari. Maqaa Yesuusiin kutatanii ciniinnatanii biyya lafaa hamminaaf jallinaan guutamte kana keessatti kutatanii qajeelummaatti dhugaaf hafuuran jiraatanii darbu ati isaan gargaari. Ayyaanni kee isaan haa gargaaru. Ayyaanni kee nu haa gargaaru. Humni kanaan mormu humna keetiin haa rukutamu. Waan nu gargaarteef ulfaadhu. Maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen.